Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saaliyaat YouTube jirra jirtu baga jiraatanii har'a mata duree haaraadhaan isiniif deebi'eera. Akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaaf raamanni isin waliin haa jiraatu jecha. Egaa obboleeyyan keenya akkuma beekamu samoona waa'ee haadhaaf manaaf abbaa manaa irratti yaada hedduu kennamaa jira. Karaa koomentiinis yaada hedduu kennamaa jira. Eenyu isaanis jechuun keessaan hin mala. Isaanis Caaltuu fi Hajiidha. Egaa namni kanarratti yaada kennuun nu barbaachisa jedhee kan yaadu akka kootitti yaada irratti kennuun qaba kan jedhan isiniif dhiyaadhe. Egaa kabajama Hajii fi Caaltuu irratti mormiin hedduutu ka'aa jira. Mormiin isaan qabanu Caaltuun biyya galtee jirti. Hajiin Yaman keessa jira. Kanaafiyyuu mormii akkamiiti isaan gidduutti adeemsifamaa jira kan jedhuuf egaa mormii akkamiiti jechuun keessaan ni mala. Egaa Caaltuun abdii Hajii sirriitti jaallatti. Kanaafiyyuu ani ammayyuu nan jaalladha. Ammayyuu otoo hin danda'ee nan dhaqaa jechaa jirti. Hajiin immoo lammaffaa fuudheera. Caaltuu irratti mana lammaffaa fuudheera. Isheen haadhayyuu hin jibbine, isumanni lama fuudheyyuu hin jibbine jechuudha. Ni jaallatti. Lammaffaa irratti immoo sadaffaanis lakkiina fuudhii jechaa ni jirti. Lakkiina fuudhii ani mana sadaffaa sin barbaada jechaa ni jirti Hajiidhaan. Egaa kanarratti wanti nuti hubannu Hajiin nama kabaja shamarraniif qabu, nama shamarran biratti jaallatamaa, nama shamarran bakka isaaf kennitu, jaalala isaaf kennitu, nama akkasii ta'ee mul'achuu isaatiif baay'ee itti dinqisiifanne. Akkanuma wanti si dhaamuu barbaadellee Hajiidhaaf akkanuma namni si jaallatu rabbiin saaf haa taasisu jecha. Egaa dubartoonni baay'een si jaallatti. Kan tokko qabneeyyuu hin jira. Ati kan kee sadaffaadhaaf sitti bu'aa jirti. Na fuudhi malee jettee sitti dawwalaa jirti akka dhageenyatti jechuudha. Egaa kana ta'uudhaaf akka Hajii ta'uudhaaf dubartii biratti jaallatamuudhaaf isin warri dhiiraa maal gochuu qabdu? Dubartii keessan jaallachuu, kabajuu, bakka kennuu fi kana irraa akka barattan abdiin qaba. Maaliifiin namni tokko yoo sirrii ta'e jaallatama malee yoo sirrii hin taane nama cinqu, nama rakkisu, nama yaada namaaf hin guunne, nama aasaa namarraa hin fudhanne yoo ta'e namni iyyuu hin jaallatu. Egaa Hajiin waan barbaadanii, waan yaada keessanii hundaa waan isinii guutee, waan isin kabajee jiruuf kan jaallatame nutti fakkaata. Egaa kanaafiyyuu isin sadanuyyuu itti fuftanii Hajiin egaa shamarran sadan kanayyuu ija tokko ilaaltee jiraachisuu dandeessa siin jedha. Yaani akkuma isaan si jaallatan atis jaallatte sadanuyyuu fuuchuu qabda. Caaltuullee itti fudhachuu qabda. Caaltuun har'ayyuu biyyan galee malee ani abdii mannaan Hajii dhiisee hin jiru, nan jaalladha jettee viidiyoo irratti si baqasaa jirti. Kanaafiyyuu Caaltuu hin gatiniiti. Caaltuun karaa ta'een siif haa deebitu siin jedha. Kuni gaafii kan keeti. Gaafii keessan lamaaniti kuni.
inna kan akkasiiti fakkeenya kanarraa wanti fudhattanu video kanarraa wanti fudhattanu akka hajii ta'uu qabdu dhiirri hundi keessaniyyuu akka isaa jaallatamuu qabdu malee fakkeenyaaf namni tokko namni hundis nama biratti fudhatama hin qabu egaa hajiin garuu eebba qaba gaaf tokko video kanaallee bayinu hojjechuu danda'a inshallah abdii qabna eebba sanaa warri isaa kan eebbisame dubartii biratti jaallatamii isaa jaallattu jedhanii eebbisa natti fakkaata kanaafuyyuu ajii eebbisi qaqqabee jira shamarran sitti dawwaltee koosa defaanu fuudhisiin jechaa jirti kanaafuu jaallatamuu keetiif baay'ee itti dinqisiifannee baay'ee nu dinqisiisee kanaafuu kabaja kan kees ulfina kan kees ittuma fufi malee kanaan boodatti wanti itti irraa hir'iftu hin jiru dubartii biraattis kabajamuu nama kam birattuu kabaja qabaachuu shamarran kabajuu ulfina kennuu fi kana itti fufi cimii kun aamilee kan kee kan cimsuudha siin jedha egaa kan akkasiiti kanaafuyyuu warreen dhiiraa fakkeenya akka hajii kana ta'uu qabdu warri tokko hin qabne jira kanaafuyyuu fakkeenya akka hajii kana irraa fudhattanii mee akkamitti shamarran ofitti fudhachuu dandeesse kan jettanullee gaafillee maaliif si jaallatti kan jettanuunillee gaafillee dhiyeessuu fi ni dandeessu warri bira jirtanuun isiniin jedha warri tokko hin qabne egaa hedduudha kanaafuyyuu isin gaafii dhiyeessuu fi qabdu kun gaafii ijoollee Yaman yuutuubaroota isaan si gaafachuu qabu si dhiyeessuu qabu kasaaniti hojii manaa kenneef isaaniif egaa akkasii ajiin ati kabaja keessa akkanumatti itti fufi jaalala isaaniif qabdullee irra caalaa moor warri ingiliffaa moor jedhu irra caalaa jaallachuu qabda please caaltuullee hin gatini si jaallatti waan ta'eef caaltuu maannaa ta'e simu ishiin tokko maal jedhamtu jira jennaat moo jenaa la jennaa miti ishiin maqaa ishiin harkaa badee jira ishiillee akkasuma cimsiitii akka isaan si jaallatan kan biraallee akka ishee si jaallattu taasisii egaa aga furiitti fuuchuu dandeessa namni si dhowwu hin jiru mirga keeti kanaafuu walitti qabiitii hunda isaaniitu qixa jiraachisii ishii sadaffaa maqaa hin barree inshaallah kan fuulletti nuuf baatu taati isaan lama silaanii beenya kanaafuyyuu ishii tokkoffaas akka nuuf dhiyeessitu akka beekamtu silkumaan sitti boochee akka hin hafne siin jechaa jira innaa kan akkasiitii egaa kanaafuyyuu ati caaltuu yookaan si mijatu ta'e akkasii si deebitu taasisii sitti bo'aa jirti barshiin ishii si tuqaa yaani ati argadhe jetteellee irraa hafuu hin qabdu ishiin kun na bira jirti jettee ishii duraa sana gatuu hin qabdu kan dura argite caaltuudha haadha manaa kee waggaa hedduu si bira turte gaa kanarratti ajiin otoo ilmoo tokko biraa wal biraa qabaattanii akka kanaatti walirraa fagaattanii hin haftanu egaa sababni kana ta'ees yoo ta'e namni tokko ilmoo tokko yoo qabaate wal barbaada ilmoo sun finyoo taate finyoo nama abbaaf haadha sana gidduutti hidhamee ta'u taasifti ilmooni gaa har'a caaltuun biyya galtee biyyatti afuu isheerraa deebitee si waliin illee jiraachuu qabdi ani nan jaalladha ani mana lammaffaadha yoo nan jaalladha isa jibbee hin jiru jette gaa kanaafuyyuu caaltuudhaan akkasiisiif deebitee yookiin si bira dhuftee lachanuu walitti qabdee sadaffaallee itti dabaltee waliin jiraattu ni habdannaa siin jedha ijoollee dhiiratiif immoo akka abdii akka ajii fi caaltutti
akka isaan wal jaallatan wal jaallachuu qabdu. Akka hajiin illee shamarran isa jaallattu isinillee shamarraniin uf jaallachiisuu qabdu. Haala sirrii, haala gaarii, haala bareedan, kabaja bareedan shamarran fuuta sana laaluu qabdu. Maaliif yoo isinirraa fagaatte illee yoo jaalala keessan qabaatte yoo isin nama sirrii taatanii isin hin dagattu, jaalalli keessan hin dagatamu. Egaa kana isinii dhaamuu barbaade. Oduu biraa isinitti hin guddisu mata duree taanuun amma walitti deebinutti baay baay.